Inaante namni maaf Itoophiyaa keessaa baqataa maa Itoophiyaa gadhiisa ilmi namaa jettan warri alaala jirtanii jechuudha. Anillee akka keessan kana jedhee jira gaafa sana. Keessattuu sa'aatii ammaa kana keessa bara kana keessa immoo ijoollee dhiiratu baay'ee baqataa jira. Rakkatan dhugaan isin jedha. Maaliifii jechuun keessa hin oolu. Jireenyi biyya kanaa jechuudha. Halkan guyyaa miti jechuudha. Halkan akka baqatan nama taasisaa jechuudha. Ilmi namaa guyyaa osoo hin taane halkan akkasiin baqatan isin taasisaa jechuudha. Maaliif kana jette jechuun keessa hin oolu. Ani amma ergaan kaleessa sa'aatii kana qabeetii sammuu koo keessa jechuudha. Waa baay'eetu naanna'aa jira. Maaliifii jechuun keessa hin oolu natti hin kolfina. Waa arguufis dhaga'uufis jirtanii baay'ee tokko nama ajaa'ibaa dhugaa jireenya Itoophiyaa keessaa ka jiraatanii miti hawwunuyyuu gaarii miti yoo akka ammaa jechuudha. Garuu garamitti akka deemaa jirtu biyyattiin waaqayyo haa beeku kana nama miti jechuudha. Rabbitu beeka garamitti akka isheen deemaa jirtu jechuudha. Amma maaliif akkas jettee jireenyi baay'uma sitti hammaatee jechuun keessan hin oolu. An dhuguma isiniin jedha sirriitti na caqasaa. Dur birriin kana bituu qotiyyoo bitaa waa meeqa bita. Har'a garuu namni qotiyyoo gurguree kee kana bitaa gaafa jedhanii maal isinitti fakkaatame maal jettu osoo isin ta'ees nan amantan dhugaa maaliif jennaanii kana gatiisaa yoo isinitti haasa'e fayyaa keessantu dhukkubsataa kan sukkaara qabdan sukkaarri dhaabbachiisan lafa sinnaa kan dambi giffiitti qabdan achumaan kuftu kanaafi bara kana keessa Itoophiyaa keessa jiraachuun safuu jechuudha biyyittiin garamitti akka deemtu waaqayyo qofti haa beeku ani amma ga'ee jechuudha. Guyyaa osoo hin taane halkan keessaa baduuf hin jira. Hin beeku. Akkanan jedhinii akkanatti hin faradiin jechuun keessaa hin oolu takka turtanii garuu baay'ee malee baay'ee jechuudha. Baay'isee keessaa baqatuuf jira jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa akkuma isin jedhee dur jechuudha. Baruma nuti xiqqoo qubna gara beennuyyuu bara haadha koo fi abbaa koo ammaa kun qotiyyoo sangaa tokkicha osoo hin taane sangaa 4-5 bitaa jechuudha. Kanaafi bara kana keessa jiraachuun baay'ee ulfaata. Biyya kana keessatti baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee humnaa ol. Egaa obboleewwan kiyyaa baay'uma mataa si nyaatee baay'uma jechuun keessa hin oolu akkuma argaa jirtan kana hin beeku dhugaa baay'ee isaati malee gaara malee jechuudha. Amma kana waan hin jedhamne sa'aatii kanatti koottaa kana argaa waaqayyo isin agarsiisu jechuudha hin argina isinitti hafu. Jireenyi biyya kanaa garamitti akka deemaa jirtu baay'isee namaaf hin galu baay'isee jechuudha. Ji'a 4 erga dhufee ji'a 5 waan caallee jechuudha. Sana dura barbareen kun birrii meeqa ture? Birrii 300 fi waan ta'eefaa ture jechuudha. Amma garuu birrii 700 jechuudha kiiloo takkitti. Akkuma dursi eetanan jira mitiire gaafa waa bituu dhaxxanii immoo jechuudha. Waan hunda jira barbaree qofa bittanii wanti itti sirreessitan waa baay'ee jira mitiire hin kolfina. Dhugaan isiniin jedha ijoollee shamarranii jechuudha. Gorsa isiniif haa taatu asuma malee waan kanarraa haasa'uu barbaadetii miti. Ani erga kaleessa guyyaatti amma yoona sammuu kuna nyaataa jira jechuudha. Kanas hin jedhaan. Akka barbaree dura dhaga'ee jira wantoota kaawwan immoo kaasilaa qe'amidha hamma kanan dabalu jedhee ka'ee waan itti godhamu jechuudha. Kazaa sanas fiddee gaafa walitti na gurtu herreegaan jedheen. Gaafa herreega natti himtu birrii nan harkaaf qabuu fi herreegni ishee natti himte fardaa lafa waliyyuu hin argu dachaa 3 jechuudha. Tuubbu jedheetu manni maal gootarri sheemii isiniti ta'a. Naqqanii kaatanii deebisuudhaafis gaafii isiniti ta'a. Egaa ubaa hin goone bakka birrii tiraansfarii godhee fi kan harka jirtu dabalee jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa walumaa galatti jireenyi bakka kanaa guyyaadha guyyaatti yeroodha yerootti maaliif akka ta'e waaqayyo qofti. Bunni yeroo nan dhufu sana buna bareedaa saatitu jechuudha. Buna bareedaa saatitu 400 ture. Amma garuu bunni bareedanii birrii 1000 birrii kan isatti aanu 900 jechuudha. Sunillee hafu yoo dhiisanis suni hamman badaa nama miidhu nyaata garuu wantoota tokko jechuudha. Dirqamaa jechuudha. Kanaafi walumaa galatti biyyi sun garamitti deemti. Ijoollee baay'een jechuudha. Ijoolleen dhiiraamaaf baqattanii kaan qotiyyoo gurgurtanii dhufaartanii kaan waan qabdan qabeenya keessa fixanii dhuftanii bajaajii asitti maal waan meeqa gurgurtanii dhuftanii asitti rakkataa jirtanii jettuun warri Dubaayii kun jechuudha. Nan argaa yeroo baay'ee irratti hojjetaa jirtan ijoollee dhiirota irratti jechuudha. Hin rakkatan dhugaa. Itti faradina maaliif maaf akkas gootanii hin jedhinaan itti faradina dhugaa guyyaa osoo hin taane halkan badi nama godha biyyichi.
Guyyaa miti halkan akka keessaa baddan isin taasisaa jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko ulfaata. Waaqayyo bichaan nagaa nu haa fidu. Kan kana caalu wanti jedhamu hin jiru. Nagaa nu haa fidu isiniin jedha. Amma fe'es ta'uu kaattanis olis kaattan gadis kaattanii harkaa gara afaanii osoo hin jedhin ooltanii hin bultanii sana waaqayyo waan qoonqoo isaatii uumaa isaatiin maggaba waan ta'eef jechuudha. Hamma danda'ametti jechuudha. Garuu innuyyuu nama tattaafate biyya kana keessatti malee namni tattaafannee namni hojjennee jira miti hojiimma sira dhiisee taa'ee osoo hin jenne humnaa ol sa'a 24 hojjettaniyyuu of hin dandeessanii jechuudha. Kanaaf jalqaba nagama turtee ammamaa jireenyicha amma raartee jechuun keessan hin oolu. Maaliif gisee dhufu amma ta'e 1% gimmaasha nagaa qabna. Ishi garaagarummaa ji'a kanaa keessatti amma gaafa akkas ta'u maal jettamee yeroo sanatti zayitiin 1,000 fi birrii 200 waan ta'e ture. Har'a zayitiin birrii 1,600. Garaagarummaa kana gidduutti jechuudha. Ayyaana jechuuf ayyaanni darbeera kun akkuma argaa jirtan. Aniyyuu barbaree kana ayyaanarra hin dabala waan jedhuun ayyaana barii turee dhaqe. Gaafa naqu garuu indaa'u kan ayyaana duraa sana wayya. Kanaaf wanti hundi isaa jechuudha tokko isaatiin mataa isin azooraa baay'ee tokko sammuu isin nyaata. Hin beeku baay'ee tokko jechuudha. Waan jettan isin wallaalchisa. Sanas ta'ee kana fayyaa nuuf haa kennu. Waaqayyo waan hundumaa arguun gaariidha garuu alaala ta'anii faradurra dhufanii keessa jiraatanii dhuguma guyyaadha guyyaatti dabala jireenyi biyya kanaa gaafa jedhamee haasa'amu jechuudha. Baay'ee tokko gaafa inni ta'a ture warra sin jira. Ana garuu hamma baay'isee sirriitti waan naa galee fi dhugaadha. Guyyaadha guyyaatti osoo hin taane sa'aatiif yeroodha. Dabalaatii jira jechuudha daqiiqadhaan jechuudha. Ganama waa tokko gaafattanii sa'aatii booda gaafa dhaxxanii kan dabalee agartan malee kan qannaseen agartanii jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa jabaadhaa hojjedhaa walumaa galatti jira miti kanaanan kana godha jettanii achitti karoorsitanii gaafa dhuftan sana wanti hundumtuu gaafa wal jala isin jalaa dha'ee baay'istanii isin gaddinaa. Baay'istanii garaa isin hin nyaatina waan jiru hunda keessa amansiisaa kottaa. Jireenyi waddadee biyya namaatti habaasanii hin jedhu ijoolleen shamarranii. Ijoolleen dhiiraa garuu warri deemanii isin gargaaran warri hojjetanii jiran taanaan deemanii hojjetan. Garuu ijoolleen shamarranii umriin keenya daangaa qaba waan ta'eef maaliif jiraachuun hojjechuun jechuudha. Jiraatanii waan baay'ee wantoota hunda arganii darbuuf sanammoo umriin keenyas baay'ee daangaa qaba waan ta'eef biyya namaa keessatti umrii keessaa fixaa isiniin hin jedhu kottaa. Akkuma ilmi namaa jiraatetti jiraatan isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyyaa. Egaa ani mataa qabadhee iyyaa jira. Hin beeku waggaayyoon guunne waggaayyoon guute immoo maal akkan ta'u rabbii qofatu beekaa jechuudha. Waaqayyo beeka hunduma isaarrayyuu nuti iyyaan caalla qabna. Waaqayyo immoo waan inni fidee dhufu hin beeknu ammas rabbitti dhiisuudhaan isiniin jedha. Egaa kana fakkaata. Ani ergaan dhufee guyyaa tokko waa'ee gabaatirra naqee kana bitee sana bitee viidiyoo hojjedhee beeku. Inni kaleessaa garuu gaafii nati ta'e. Dhugaa gaafii nati ta'e jechuudha. Gaafii guddaa tokko nati ta'e. Maaliif wanti hundi isaa gaafa akkasitti dhufee giraatanitti galu jechuudha. Baay'ee tokko gaafii isin ta'a. Garamitti deema. Kana booda maaltu ta'a? Maaltu ta'uu deema waan jedhu sammuu keessan keessa isin dhufa jechuudha dafee. Egaa kana fakkaataa natti hin kolfinaa. Kottaa jiraadhaa argaan isiniin jedha. Dhugaa malee biyya namaatti habaa isiniin hin jedhu yoomiyyuu. Kanaaf koomentii babbareedaa barreessaa. Koomentii nama haamilee nama horachiisu. Kan abdii nama hin kutachiisne jechuudha. Kan akka kana keessa tattaafannee boruutu dabarnu taasisu nu barreessaa. Kana fakkaataa gabaana kaleessa oolee kaleessa farra isatti baddanaan jechuun keessa sababbiin oollee kananii isiniif dubbadhe garuu immoo waan kuni dhugumatti baay'ee tokko sammuu na nyaatee ijoollee shamarranii bira haa ga'u waan jedhu dubbadhe isiniin jedhaa turtii gaarii baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja.